warri fuudhes amin jeesa ati fuute jirta lammata feeta ani ittiin jiru jaartii ta'e hojii waliin nan dirina boliso shaada jabbaara woo kun ijoollee lagaarreetii bara asuma keessaa takka ni kaasni godhu jettaa boo'aayi boo kanneen boo warra boo taatanii jirtamii muka goggogaa san qamaatee bawwasamtee jirtamii ajajo maamboo jechuudha maangoo dhugi boo maayir boo'e gulle taarika tokko sinii boo meenuu hin horreetan oo shamarri laan hin baasne cammee laan hame ayni laan taagatee biiboo qalbii fin jeeyaay dabbaara ni laan taagaragali wallahi taarika dhugaatiin sin jaa ani akkana beektu ani ni beektaami hadiisaas akkanumatti hin jirtu bar ragaan sitti godha kanaas ija kiyyaa hin agarre odoon tv chaanaala xayyibaa chaanaala warra suudaan oduun laaluutiti fitnaa guddoon dhiirtoolee irratti dubra obboleeyyan kiyya labbaa hin galiniif afaan isin beeytaniin fireendiin qabatin adeeru imaanni kee mulluq jee fuulli ammaan tana diimaan salaata asriitiin bareede kun gurraacha akka hin taane labbaa hin galiniifi gaafa duraa boo nutis bar dirree dhawaa teenyee nu agarraa bar saahiba kee tokko yoo jimaa kaartoonni 15 isa seene poolisaan isa qabsiisuun turre boo sinjeer anta watanii ana kamaa watanii asli you are a GM real jeans in jawmi awakas godun turre je ma sodata kameran sirran jirtuti akka isa wala hasadan san isinis wala hasadudan sodata shilingi kum dibba kabale ziziza polisu masile sanin shilingi kum dibba bi kum shantam kannida isa yisizo ikenya kam yo dero adunya rakiyatan ammo taarika takka isinii faayimu namtittii takkaatu jira isin saayikoloojistii amma saayikaayitiristiidha biyya ingiliis kanaa bara leedii kuk jaaniin gaafa duraa ni beektan madarsaa mootummaa yoo qaraate bar shamaraa fi dhiirrinis waluma keessa taa'eetiti waliin qaraa miti muslimni gaa madarsaan islaamaa akkanan hayyamtu gaa dhiirri kopha shamarrinis kopha yeroo kana maal nun jaan aboo jarri kun faaraadhaa jaaniititi muslima arrabsuu seenan isiin risarchii godhatte jaalawwan kiyya yeroo risarchii godhatte maali addunyaa tana ofiinaa godha saraahuma saniin isinii himaan diqaalaan ammaan tana hedduu babal'atti izaaba malee babal'atti 2008 akka faranjitti ameerikaan diqaalaa meeqa ummata addunyaatiif gumaachite ni beektanii 850 gumaachite ammaan tana ammoo miliyoonarraa ol gumaachite addunyaan guutuun diqaalaa miliyoona 50 kan niti jaalawwan kiyya ilmaan zinaa wal iyaadu billah miliyoona 50 gumaachite yeroo kana ni beekan risarchii kana aboo amantaan islaamaa furmaata wanni nuti duraan jechaa turre sexual tensionii irrisaa gartee shamaraa fi dhiirri kutaa takka keessatti qara'uun san akka haree walii hin taane wal qunnamtii saalaa fadhiinsa san irrisaa islaamni maxxeedha hin taane jaanii ammaan tana dhugaan tun itti baanaan ammoo amantaan islaamaa dhugaadhaati shamaraa fi dardara koba qaraasisuu qabnaa jette faranjii bara Hudhaifata bin al-Yaman radiyallahu anhuma qalbiin tun bakka afuritti qoodamti je qalbiin dura qalbun ajrati je qalbii qulqullooytuu taate isiin qalbii mu'minaati fiihi siraaj isii keessa lambaatuutu jiraa je nuura ka ibsitu qalbiin lammadaa ammoo qalbii kaafiraati hogguu dhibba takka isa gorsitu yoo rabbiin azalitti ni islaama wajee malee abadan dhugaasan oduu beekuu sirraa hin qeebalu qalbiin sadaffaa qalbii munaafiqaati qalbii munaafiqaa tana yeroo ibsu saatichi fakkeenya ammaan tana waan tana kubbayyaa goonee haa fudhan banaadhaa miti lan banaadhaa bara yoo nin ammaan tana akkana gara galchee bishaan fuudhee irratti naqe bishaan keessa ni seena qalbiin munaafiqaa akkana arafa summa ankara dhugaa jirtu ni beeka aboo rabbiin takka moo takkaa miti yoo jettee na'am sinja rasulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ergamaa maayyiti miti na'am sinja qiblaan teenya tanumaami tana garuu haajaa isaa kayyoo isaa amantaan islaamaa waan balleessu jecha hin fudhatu isa jechuun akkan qalbiin afuraffaa jaalawwan kiyya ka islaamaa fiihi maaddataan qalbii san keessa gosa sabjektii lamaatu jiraa je takka
lakka isin tun subjectiin takka akka mukaatii je muka kana yoo bishaan obaasaa dhufne hin guddatu eegaa yoo too'anne ni guddataa bara taan ammoo subjectii lamaa jiran jenne madaa dhiiga qabduu je ta duraa ta mukaa san jechuun imaana jaalawwan kiyya madaan ammoo munaafiqummaadha lamaan irraa ta injifattee duutu qalbii san injifatu yoo khayrii yeroo mara dalagaa dhufne mu'mina taata yoo khayrii hin dalayne ammoo wal iyaadu billah munaafiqa taana warra mu'mina ta'e irraa rabbi nu haa taasisu dardara fade amman tana ka as keessa jiru shamara takka finnee fi yoo zinaa itti dalagi jenneen wal iyaadu billah abbaan fade hin dalaguus hin jabu abbaan fade hin godhu gutakkatti moo abadan numan qeeballee garuu shayxaanni isteeppii qaba isteeppiin isii dhufa malee hogguu dura siif hin dhufu amma laabaa jiraa bar achis ni jirti keeniyaas ni jirti bar aboo maal qaba boo intala gandaati bar ilmaan habooti siin jaa bar aboo ana habooti hin beeku eessaanii dhufte taniin aan hin beekne tun kiraa doolaara 300 eenyuuf danda'a tanaafuu maal goona mana nyaata nu haa gootu waa inni sii cufaatu nutiitu cufaaf eegas yoo suutuma sii dhufaa bara imaam shawqiitu tuffite zinaa akkunumatti namni lafaa ka'ee hin hojjetu fi ammas quraana kana yoo dubbistanii ilaaltan jaalawwan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala shayxaana faana isaa jalan deeminaa jee malee isa hin jenne bara walaa tattabi'u khutuwaati shayxaan faana isaa jala hin deeminaa zinaa guddoo sanitti nama geessuuf waliyyadu billah imaam shawqiin maal jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a waanuma jahatun nama barbaachisaa jee ta duraa fanadratun laalcha jee atis asii ijaan isii dhoyta isiinis achirraa si dhoyti ta duratan eegana fabtisaamatun waliifi zayta gaadeero digira ta'e garsiistaan digira sii si garsiisti atis achirraa yunnooti $1,000,000 ismail itti gadhiista isiinis si gadhiisti eegasi fasalaamu haayi waliin jetta gaa afaan kiswaaliitiin haayi jechuun maal jechuu haayaa jechuudha maal jechuu maamboo jechuudha maangoo dhugi boo maayir booy kulle saahiba gaarii saahiba jaartii gaarii filadha lamaanuu warra harkatti rabbi nu haa godhu warri fuudhee saammiin jeessa ati fuutee jirta lammata feeta ani ittiin jiru jaartii ta'e wajji waliin nan diriin abboleessoo shaada dabbaara woo kun ijoollee lagaarreetii bara maye laman feetu oo lama nu haa godhu woo awoo sadillee nu haa godhu woo afurullee nu haa godhu woo awoo tokko maa jeeniidha namni jaartii afur qabu inkibikaabee keessa jiraa jee daarii kana gosni moo meen wiin warra jettan oo shamarri ilaal hin baasne camme ilaalame ayni ilaaltaa gaddeebii moo qaldiifiin jee dabbaan inni ilaaltaa gara galee wallahi daarii kana dhufaatii isin jaa ani akkana beektu ani ni beektaami hadiisaas akkanumatti hin jirtu bara ragaan sitti godha kanaas ija kiyyaanin agar odoon tv chaanaala xayyibaa chaanaala warra suudaan oduun laalutiti فضيلة الشيخ والدكتور محمد ابن عبد الرحمن العريفي ني بيتني عالم تجود سعودي سنة إنسان هنگفه علماء تني تفر ربي فيا كنو في مينو كيسا أينيو تو تجارتي أبرفور أجي كرسي دعوة نمدور يرودا بتن أكمل نمو كرسني كنو جر أبو تكو هركا باسه شيخ أنا تو تجارتي أبرقا باجي كمالن چوني زاني تو أكمل جيتا جنا نم تكو نمني نرغب مچوكا بنجرو جيو أكمل تمي أخبرنا نو ديسي جناني ني jaartii biyyatan bira yeroon jaartii biyyatan bira dhaquje huccuu ajaa'ibaa kaawiyyaa gootee dide hatira itti dibdee na uffistee na maramtee na dhungattee na gaggeestii je taan bira yeroon dhaqe huccuu kaawiyyaa qopheessee huccuu isii tana narraa yaasteetuma haaree na uffistifi inkibikaabee keessa jiraa isiniif hin jenne tanaafuu afuraaf rabbi isinii hagannuba ani ittiin jiru obboleesso ani ittiin jiru antaarii kumaan si hooteesse booda daawun na jechuuf deemtanii Itoophiyaa tunuu geessi asittis moo wanni hin jechuuf fadhe abaa billah aboo rabbiin gammachuu tana isinirraa fudhatin waan gadda jaamu hiraar jaamu rabbi isinirraa qabu milkii malee hongoo rabbi isinirraa qabu umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii walii rabbi isinii haa kennu haasidaa histii fi mirqanyaa rabbi isinirraa qabu aboo waraqaa teessan rabbi isinii baasee biyya isin dhaquu feetan rabbi isin haa geessu aamiiniin tun jabduu tasaafatamu أو عند لا تمر ربي سنابس لا الجميلة كتير أمين جو أستراليا دي مفتي ما بر
asuma keessa takka ni kaasni godhu jetta bohay ko kanneen booran ba'u taatanii jirtami muka gogaa san qamaatee bawwazamtee jirtami warabbi sirraa ajijiru watan أسمت دين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.